Gurbaan tokko tasarafa. Ijoollee mana kan koo ta'a. Deemaa margee innaa mugee jedheetuma rafu. Hin qabaan tasarafiitiin. Innaan jarri keenya manaa gurbaan tokko suuqii bicuu tokko tuu markaatu keessa jirti isiinu nagaddi. Misii hojjetteetti gannitu. Innaan makiinaa keessa ga'u rabbiitii jalqabeera. Hattuu miti fudhattee biraa buutu. Hattuun markaatoo. Misii namaallee atti. Wallaahi misii namaallee. Wallaahi qoonqoo siidhaan ta'e. Wabillahi ilkarim. Qoonqoo siidhaan ta'e niin jedha. Misii bira jilba sarara misii fuutee hattuun fuutee baddi. Innaa kee makiinirraa ante naa uradhi innaa jedhamu misiin hin jiru. He misaa seenaan yemin. Misaa iyyee nabbaree. Misaa. Tabiitii immoo misaa iyyee yemin misaa naa uradhi daradaatiin achi keessaa badee achi keessaa bu'ee dhaqee mucaa isa sila misaa geessee fi an bakka manatti hin galu nan bada malee. Maal jennan hattuun misaan harkaa hattee. Maa akkamitti hattee naan bicuu siin shiriim jedhee naan harkaa hiikkattee baddi. Hattuun isiin finfinnee. Hattuun isiin finfinnee. Waan hin qabdu. Waan hin qabdu dubbii tokko akkuma kana ijoolleen keenya sunatti hime. An jaa'in agarree. Egaa abbaadhuma gaazexeessaa nama guddaa wayiiti.